hanga Keeppi Verdeettim, daangaa kaaba Afrikaatii hanga dhihaattim akkasumas baha Afrikaa irraa hanga kaaba Senegaalitti maqaa tokkummaa alaabaa Itoophiyaa qabachuudhaan gita bittoota irratti tarkaanfii fudhachuu kan jalqaban waggaa akka har'aa kana guyyaa yaadannoo Adwaatiin boodaadha. Waggaa waggaadhaan Adwaan deebi'ee yoo dhufu gootota keenya faarsaa dhiiga dhangala'ee yaadataa walumaan kan kabajnu ayyaana kabajamaa fi kan gootonni hedduutti wareegaman ayyaana Adwaa waliin kabajna. Kan guyyaa har'aatiif qabanne ammoo gootota kanneen keessaa kan rasaasa jalqabaa fi rasaasa xumuraa waraana Xaaliyaanii irratti dhukaaseen isin wal barsiifna. Maqaa farda isaan Abbaa Booraa jedhamuun beekama. Wayita loltoonni Xaaliyaanii kan Adwaa irratti injifataman haaloo ba'uuf yeroo lammaffaa Itoophiyaa weeraruudhaaf dhufanitti jalqabaa hanga xumuraatti waggoota 5 loltoota Xaaliyaanii jilbiiffachiisuun maqaan isaa sadarkaa biyyaatti ol ka'ee lallabamaa ture. Gootummaa isaa kanaafis wallee fi geerarsa keessatti yeroo hedduu maqaan isaa osoo hin kaafamin nafum. Innis Dajjaazmaach Garasuu Dukii yookaan Abbaa Booraati. Garasuu yaa ilma Dukii ilma walee walisoom eenyuttin baheen badaa sittan bahee anisoom. Walaloo Haacaaluu Hundeessaa Boonsaa kabaja guyyaa yaadannoo Adwaa bara 2019 magaalaa Finfinneetti kabajame irratti goota kana faarsuuf sirbe keessaa kun kan tokkodha. Kana malees sirbitoonnii fi geerarsi gootummaa fi cimina Dajjaazmaach Garasuu Dukii jajan hedduutu hawaasa keessatti hanga guyyaa har'aatti sagalee wal qabatee lallabama. Garasuu Dukii nama loltoota Xaaliyaanii meeshaa waraanaa ammayyaa'aan lolaa turan dura dhaabbatem biyya isaa bilisa baasuuf dhaalchisee kan seenaan waa'ee isaa hanga har'aatti himudha. Dajjaazmaach Garasuu Dukii naannawa magaalaa Walisoo bakka Maaruu jedhamtutti caamsaa bara 1925tti dhalate. Maatiin isaa barsiisaa mindeessanii fi barnoota amantii Ortodoksii akka baratu taasisaa turan. Abbaan Dajjaazmaach Garasuu Dukii Qanyaazmaach Dukii Gulummaa jedhama. Nama hawaasa keessatti gootummaan beekamuu fi waraana adda addaa irratti illee hirmaataa ture, mo'ataas kan turedha. Gootummaa maatii irraa kan dhaale Garasuunis abbaa isaa waliin waltajjii garaagaraa irratti hirmaachuun akkaataa dubbii fi ittiin nama amansiisan barataas tureera. Gugsii fardaan baay'ee beekamaadha. Kana malees waldhaansoo darbannaa eboo fi gaachanaan qolachuu shaakalaa tureera. Maarshaal artii yeroo san biyyatti fayyadamtu keessaa isa jajjabaadha. Farda yeroo hedduu gulufsiisuu jaalatuu fi umrii waggaa 10tti maqaan Masoom Abbaa Booraa jedhamuun baafameef. Garasuun gosummaa fi matta'aa hedduu jibba ture jedhan. Namni matta'aan haqa namaa akka dabsu hin hayyamuuf kan turee fi kana malees gosaa fi sanyiin wal lakkaa'anii walitti duuluun akka hin barbaachifne yeroo sanitti dursee beekaa tureera. Nama biyya isaa jaallatuu fi bilisummaatti amanu waan tureef weerara biyya isaatti taasifamu mormuudhaaf ejjennoo cimaa qabatee Xaaliyaanii dura dhaabbataa ture. Kanaaf gaafa Xaaliyaaniin Itoophiyaa weeraruuf dhufan hanga lubbuun isaa darbutti kan falmaa tureef murteeffate qabsoo kana tokko jedhee itti seenee jira. Kana malees ilma isaa Taaboor Garasuu jedhamus gara qabsoo kanaatti fiduun waliin hiriiranii turaniiru. Ija jabinnaa fi cimina isaatiin alattis akkaataa dubbii abbaa isaa irraa itti dhaalem deemee barataa ture waan ta'eef kana ibsuudhaaf yeroo hedduu isatti hin fudhatu ture. Guyyaa tokko mootii Hayila Sillaasee fi haati warraa isaanii Iteeggee Manan Walisoo burqaa bishaan ho'aa daawwachuudhaaf wayita dhaqanitti Garasuun farda isaatiin fuuldura gulufuudhaan karaa itti agarsiisaa tureera. Sana malees waan naannawa sana jiruu fi rakkoo hawaasaa haala nama hawwatuun ogummaadhaan guutameen mooticha yeroo saniitti ibsee ture. Hojii fi cimina Garasuu kanatti kan gammadan haati warraa mootichaa masaraatti akka fudhatanii galan murteessan. Karaa eessuma isaa Gabra Maariyaam Gaariitiin Finfinneetti waamamuu isaatiin leenjii loltummaa akka fudhatu taasifame. Erga loltummaadhaan waggoota 7 tajaajileen booda ciminaa fi amanamummaa isaa irraa kan ka'e itti dhiheenyaan mooticha akka tajaajiluuf filatamee gara masaraa mootummaatti deebi'e. Waggoota muraasa booda ammoo loltoota ilma mootichaa kan ta'e Asfaa'oo sanitti makamee Wallotti duule. Wayita loltoonni Xaaliyaan humna cimaadhaan dhufaa jiran dhagahetti Garasuun gara Walisootti deebi'ee loltoota hedduu fudhatee akka deebi'u beeksisee Walisootti qajeele. Loltoota hedduu naannawa isaa irraa fudhachuun loltoota Raas Kaasaa Ambaalaagee turan waliin walitti dabalamanii adda waraana Taambeenitti Xaaliyaanota waliin wal waraanutti eegalan. Amma diinni biyya keenya weeraruu dhufeera. Yeroon itti jalqabnu amma kan jalqabu ammoo ana jechuudhaan dhukaasa itti bane. Rasaasa jalqabaa Garasuun Itoophiyaa bakka bu'uun Xaaliyaanota irratti dhukaaseen waraanni Itiyoo Xaaliyaanii lammaffaan kan eegalame akka ta'e kitaaba qorataan seenaa Taaboor Waamii barreessan Abbaa Booraa jedhu keessatti ibsameera.
Lola Tambeenii fi Maayicoo irratti geggeeffameen loltuun hedduun dhumanii waan booji'amaniif kaan baqatanii karaa warra Illuutiin magaalaa Finfinneetti yoo deebi'an loltoonni Xaaliyaanii kutaalee biyyattii hedduu qabachuun tokko jedhan. Yeroos mootiin Haayile Sillaaseen ammoo hooggantoota waraanaa hedduu wajjin gara Ingiliiziitti imalan. Waraana Tambeenii fi Maayicootti geggeeffametti loltoonni Xaaliyaanii meeshaalee waraanaa cimaa waan fayyadamaa turaniif loltoota Itoophiyaa hedduu booji'anii kaan lubbuun ajjeesanii kaan gara bittansaniiru. Garasuunis gara biyyaatti deebi'ee loltoota dabalatee qabsoo itti fufuudhaaf murteessee Walisootti gale. Yeroo kanatti loltoonni Xaaliyaanii kutaa biyyattii bakka hedduu waan qabataniif Haayile Sillaaseenis biyyaa baheef loltoota muraasaa fi ilma isaa hangafaa kan umriin waggaa 15 fudhate naannawa dhaloota isaa Maaruutti bosona Waddaa Qeerroo jedhamu keessatti gale. Hangam lubbuun jirutti biyyi koo hin weeraramtu jechuudhaan qabsoo riphee loltummaa loluudhaaf murteessee bosona seene. Ilmi isaa Tafarraa Garasuu kan umrii waggaa 15tti abbaa isaa waliin bahee bosona seenuun abbaa isaa gargaaree loltoota Xaaliyaanii adamsee haleeluu eegale. Osoo leenjii waraanaa hin qabaatin muuxannoo waraanichaa irraa argateen of danda'ee birgeedii waraanaa ajajuu hanga muudamaa Qanyaazmaach jedhamuutti kan ga'edha. Erga waraanni xumuramee gara Shawaatti deebi'anii naannawa Boddaa jedhamutti osoo bulchaa jiranii dhibee tasaatiin addunyaa kanatti nagaa dhaammatan jedhama. Loltoonni Xaaliyaanii hidhannoo cimaan itti qophaa'anii Itoophiyaa dhufanillee Garasuu fi gootota kaan biroo jilbeeffachiisuu hin dandeenye. Waggoota 5 riphee loltuun loltoota Xaaliyaanii bahaa fi gala dhorkaa tureera. Garasuun akka malee waan isaaniif jibbaachiseef hooggantoota waraana Xaaliyaanii fi baandonni yeroo sanii gara Itoophiyaatti isaaniif bitaman araara jaarsummaatiif itti ergamaa turaniiru. Garasuun garuu gargaarsa uummataa fi gootummaa waan qabuuf shira kanaan qabamuu hin dandeenye. Keessattuu loltoota isaa fi uummata loltoonni Xaaliyaanii fixan ija isaa duraa baduu waan dideef dhimma kana akka fudhachuu hin dandeenye himama. Inni jaarsummaa dinnaan Xaaliyaanonni abbaa fi haadha isaa qabatanii galan, inni ammoo eeggatee ajajaa isaanii booji'e jedhama. Isaanis maatii kee gadi sii dhiifna jennaan ati ammoo koloneela keessan gadi naaf dhiisuu qabda jechuun maatii isaatiin wal jijjiiree harka diinaatii maatii isaa akka baafates jajamaa tureera. Hawaasni dhiiraa fi dubartiidhaan Garasuu duuka hiriiruun loltoota Xaaliyaanii rakkisaa turan. Garasuunis loltoota leenjisaa kanneen leenjii qaban ammoo ajajoota waraanaa godhee muuduu fi maqaa kabajaa Baaraambaraas, Fiitawaarii, Qanyaazmaatii fi kanneen biroo itti moggaasaa ture. Mirga ajajoota waraanaan haalaan seenaan muuduu kan qabu mooticha qofa ture. Haa ta'u malee mootichi biyya keessa waan hin jirreef itti gaafatamummaa sana fudhachuun ofumaa muudaa tureera. Haayile Sillaaseen yeroo baqattummaa irraa Ingilizii deebi'uun Garasuun lubbuun jiraachuu isaa arguun isa raajeffate. Ofitti waamee maaltu akkasiif godhamu barbaadda jedhee gaafate. Garasuunis muudama inni kennaa ture akka raggaasisuuf loltoota Xaaliyaanii guutumaa guututti biyyaa baasuuf loltoonni Baqqalaa Wayyaa Sooddoo irraa fi kan Jaagamaa Keelloo Amboo irraa akka isaaniif ergaman gaafate. Waraana waggaa 5 booda loltoonni Xaaliyaanii karaa Jimmaatiin baqatanii biyyaa yoo ba'an Garasuu fi loltoonni isaa hanga dhumaatti biraa hin hafne. Dhumarratti akkuma rasaasa jalqabaa dhukaasa rasaasaa irratti jalqabe xumuraa fi ejjennoo dhukaasuun biyyi isaa bilisa akka ba'us labse. Yeroo loltoonni Xaaliyaanii mo'atamanii ba'uudhaaf jedhan loltoota gara 50,000 ta'antu Garasuu waliin ture jedhama. Loltoonni Ingilizii naannawa laga Gibeetti akka itti makaman gaafannan Garasuun akkuma ofii jalqabnetti ofumaa xumurra jechuun warra Ingiliziitti harka kennachuu dideera. Erga waraanni xumuramee gootummaa fi tooftaan lolaa Garasuu mootichaaf uummata Itoophiyaa biratti dinqisiifannaa guddaa argate. Mootichi waan waadaa galaniif raawwachuudhaaf Garasuu gara ofiitti waame. Namoonni hedduun ajajaa waraanaa biyyattii ta'a jedhee eegaa ture. Waadaan isaa galameefis inni akkasitti eege hin turre. Mootichi garuu erga baqattummaa irraa deebi'een bulchaa naannawaa Caaboo fi Guraagee taasisuun muude jedhan ilmi isaanii waadaa isaaf galame raawwachuu dhabuutti mootichatti mufatullee uummata isaa waliin lolee birmadummaa biyya isaa kabachiisee hoogganutti gammadee hojii kennameef itti fufee jedhama. Garasuun uummata isaa waliin bulchuun itti gaafatamummaa fudhatee argate. Haa ta'u malee hariiroon isaa fi mooticha gidduu jiru yeroodhaa gara yerootti laafaa dhufe. Kunis ija warri moototaa isaa ittiin ilaalaa turan shakkii keessa galche. Sababii murtee uummataa irra darbuudhaan waldhabdeen isaan gidduutti uumamaa ture. Uummata bulchaa jirutti gibira akka dabalu ajajni mootii irraa kennamnaan an uummata na waliin lolee dhiigaa fi lafee isaa dhangalaasee biyya kanatti eeguu gibira hin dabalu jedhee ajaja mootii ol deebise jedhama.
Ijoollummaa isaarraa kaasee dararaa keessa irra gahaa kan turee fi nama rakkatee gargaaruufis nama duubatti hin deebine ture. Ajaja mootii fudhachuu diduu isaatiin naannawa biraa akka Gaamoo Goofaa, Asallaa fi Illuu Abbaa Booritti jijjiiramee bulchuu eegale. Garasuun gootummaan isaa akkasumas biyya ofii bilisa baasee hoogganuun bara bulchiinsa isaa uummataaf waan gaarii hojjetee erga biyya isaa tajaajilee booda bara 1956tti soorama bahe. Achi booda osoo hin turin dhukkubsatee hanga biyya alaa deemuu wal'aanamus fayyuu waan hin dandeenyeef baatii caamsaa bara 1958tti addunyaa kanatti nagaa dhaammatee boqote. Ulfinna yeroo lubbuun jirutti dhabe du'aan hin barbaadu jechuun wayita lubbuun jiru kan dhaammate. Bataskaana gootonni Itoophiyaa hunditti awwaalaman bataskaana qulqulluu Sillaasee kan magaalaa Finfinneetti argamu osoo hin taane kan ofii isaatii ijaarsise bataskaana Gabreelii Caaffoom kan achuma naannawaa mana isaatti ijaarsisee akka awwaalamuu qabu firoota isaa waan beeksiseef sirni awwaala isaa achuma maarutti raawwatame. Yaadannoo gootummaa Garasuu Dukii fi manni barumsaa sadarkaa lammaffaa Walisootti argamu maqaan isaa moggaafamuun seenaa isaa dhalootaa dhalootaatti darbaa jira. Haa ta'u malee oolmaa inni biyya kanaaf ooleen kan walgitu osoo hin taane siidaan daandii yookaan golambeen tokkollee maqaa isaatiin moggaafame dhabamuun seenaan dagatamuu dhaloota ammaa agarsiisa jechuun maatiin komii uummataaf mootummaa irraa qaban dubbatu ilmi isaanii Taaboor Dajjaazmaach Garasuu Dukiiti. Maatiin dhuunfaadhaan manni jireenyaa Dajjaazmaach Garasuu Dukii kan Walisoo muuziyeemii akka ta'uu fi Finfinneettillee wanti maqaa isaatiin waamamu akka jiraatuuf yaalii taasisaa turuullee himaniiru. Garasuu ilma Dukii ilma Walee Walisoo eenyuttan bahee badaa sittan bahee anisoom qabsaa'aan ni kufaa qabsoon itti fufaa.